سينغودا طيب كوتا كونو أزرا كوتا مريدا كونو مريدا نو مريدا رقميت لكن أمو كم بربنا بدون حجة مو مكان كينيا أبو يوجدتني إنه جنو سكان isan jira barustas kan najaibe kan waamicha nu dheessaa jiru isaani qophiin barbaannu yeruma nu argattanitti kootaa jechuun bar rakkoon qabu jechuudha miti nama danda'ee yeroo isaatti argamuu hin dandeenye tokko bakka qaxaroo walii qabnaa sa'aatii walii qabnaa dubbachuu hin danda'u jedhamaa miti re أيوة nuti immoo rakkoon qabu sa'aatii jirutti koottaayyuu jenne jarri garuu lakki maqaa keenya baadhaa dirqamaan viidiyoo keenya footoo keenya poostii godhan nu beeksisaa yoo karaa keessa hin beekamte arganne guyyaa nu qabaate namni fooloo nu hagoo nuun immoo hin goonu akkasii kunoo koottaan afaan haasaayyuu sa'aatiin qabna yeroo jirutti naasofnaa isiniin jechaa jirra kana dubbiin. Kana ol furmaanni maaltu jira isaa namni barbaadani isin marii barbaadamuu beekamtii barbaadi yoo beekumsa barbaadani abbaan sirbaa namni fooloo siin godhaati naga'umaan yoo ammoo marii barbaadda mariin nuti kunoo marii zirra kunoo dengaddalee maradha isin jechaa ture isin tura bashamani kotta maradha kunoo azirra seenaati kun ammoo kanallee seenaati maradha namni suni namni mari'achuu barbaadan sun arrabaan maletti bashuudhaan malee kotta maradha kunoo azirra nuti sila namni dheessuu qabu eenyudha nuti way marii isin marii keessa guyyaalee nuti hin qabne dabalataan mata duree illee nuti hin filanne mata duree sufetiin koottaa nun mari'adhaa isin jechuu jirra kun wanta karkaan qabnu waan khalaas akkana taa'u jirra kuno koota yoom isin dinne koota mari'adhaa saniin ala ammoo lakkii nu maqaa keenyani wanna hojjedhaati san boodaan nu beeksisa jedhanii osrii nu qabatanii isin hojjetan ijoollee xixiqqoon beeksi nu beektu ta'uu taate salaam dubbame beekamtii argadhaadhaan ustaas dadhabaa lafaa hojjedhaati beekamtii argadhaa akkasi ayyee salaam dubbadhu salaam itti fufu keenyaatti hafuun itti fufaa salaam jirtaa ሰውሲ ሰራ ነው የሚያብርበት ሰላም እንጅርቶ እሺ ነው ግን ከጀሩን ክርስቲያና ኒው ጀነሬሽን ነው ኒው ጀነሬሽን ክርስቲያና وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يولي جرتا تسفى من باسينا والدي بسامي مويتي نوم تدوكا كابو جرا كيسا بدان جرو ايرفوني کو رٹولات سگلے کیسا بدامي تي وريسا سينتان کو أول يوني تفوف يوسف فرحاني وجه تفوف أنا مسلمة ما شاء الله شهادة كبتة تراني سلام كجلنا طيب nagaan isiniif haa ta'u. Nagaa keetti yooni? Akkam naguma? Fayyaa jirta yoonii dhamoo? Nama lamaan yoonii dubbatin dursa aboo nama fashingaa. dubbata. Goobanaadha lakki nama lamaan. Ayyesmiin jalqoo itti qoolsi kaa yoonii naa dubbatu itti ufta tole isa boodarraa. Tole? Yooni? إنجا فترتمو إنجا فتمرت مجافي Akka barbaadan hin gaafannaa, nu gaafadhaa, hin mari'annaa. Harka keessa jira mircaan. Mana isiniif banne barmanni keessani. إيش النبيون دوري إيه برسيسات ورانيتاني آسات ورتاني Namni sana irratti yoo marii barbaadan koottaayyuu, gaaffii barbaadan koottaayyuu jechaa jirre. Na biraati moo isaan biraatiin itti jiru? لا سبيرة ناتفكر سينجر جو جات دباد سبيرة نتوكين نفكر نتوكين كسر رنجريوني سرفر Singar jirta? Ayyee. Ani immoo gaafii yoo midhaa deengata galgala kaasiin ture waa'ee barsiisaa obsaa tokko wajjin kan haasoftanii
waa'ee amantaa keenyaa fi keessanii waan dheeraa gaggabachaa turtan garuu waa'ee abbaa ibsuu gaafa barbaadan ilmattuu hin amanne abbaa isatti beektu kan jedhamu wayii jira. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 keessatti jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 keessatti bartoonni gaafii Yesuus hin gaafatan abbaa nu agarsiisi ittiin jedhan warri irraa baratan. Abbaa nu agarsiisi gaafa ittiin jedhani anayyuu hin barre abbaa isatti beektu ittiin jedhan immoo warri ana arge abbaa arge. Warri ana beeku abbaa beeka. Ani abbaa keessa abbaan immoo ana keessa akka jiru hin beektanii reeyyee. Kana jechuun Yesuusitti amanuudhaan kan abbaan beekamu. Kan abbaa baruu danda'anii sinii jedhan jechaa turre gaasan. Hayya galatoomii bareedaadha. Maarree Yesuusitti amanuudhaan abbaan beekama taanaan nu malee kan Yesuusitti amane jira silaa? Yesuusitti amanuudhaan abbaan beekama taanaan nu malee kan Yesuusitti amane jira moo? Wantichi tokkoffaa abbaan eenyu akka ta'e fakkeenyaaf waaqa sadiitti amantu waan jedhamu wayii ilmaan beektu si Yesuusin malee waaqan hin beektan. Wayiin ergamaadhaatti jedha. Otoo achi naqeen dura waaqni karaa Yesuusin beekama taanaan Yesuusitti maaf hin amantan isin? Maal itti bareechineetti amanaa irraa? Maal jettanitti amantan Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uu koon achi amanaa jennaan jettanii waaqa gootanii isin yommuu abbaa bartan abbaa miti Yesuusin hin barreessin kana. Ilaamee maal jedhe achitti wangeela Yohaannis boqonnaa 1 irratti waan jedhu uumama lafaaf samaayii kana dura sagalee turedha. Wanti hundumtuu waa Yesuusin haasaara. Yesuusiif sagalee maaltu walitti fida? Elaaga qoygaa tittan isiin ibsa xumureen booddee naa ibsita rakkoon qabu isa sirraayis nan fudha. Sagaleen sun immoo foon uffatee nama gidduu buufateedha. Innumti immoo waaqa turedha. Lasii gala. Wantumti immoo waaqa abbaa ilmaa fuura qulqulluu jennee tamannu innarra nuti beeknu itti fudhannee ittiin jiraachaa jiru kun immoo waaqayyo uumaa ta'uusaa tokkicha ta'uusaa hin beeknaa gaafa foon uffatee dhufu sun foon isaa sun immoo ilma ta'uusaa hafuurri isa keessa jiru sun immoo isuma mataasaa waaqa ta'uusaa isarra qabdiinuu kennee deemee jechuudha. Walumaa galatti gaa tokkummaa namuma tokko kanatu hafuurri keessara nama keessa foon uffateera namni lubbuu qaba. Akkasumatti beeknaa jechuudha nuti waaqayyo. Banagaraachin an akkan jalqaba sagalee ture beektaa? Ani hafuuraan ture jalqaba san booddee dhaqee foon akkan uffadhe beektaa? Atis akkuma kan? Jalqaba sagalee turedha. Macaafuma jedha. Anaaf siyyuu jalqaba sagalee ture naaf si hafuura tureen siin jechaa jiran beektaa kan? Aniifati wanti sagalee turreeru hin jiru macaafarra hin jiru. Eessayyuu hin jiru. Nama harka isaatiin. Macaafarra dirqa macaafamu miti maa maqaa abbaa ilmaa fuula qulqulluu sadan tokkichaa yoom caafameera macaafarratti? Ideoloojii keessa miti yeroo laallu immoo akkasitti yeroo laallu anaafsii dura hafuura turre naafti sagalee turre waaqayyo bira turre anaafsii pilaanii waaqayyo keessa turre anaafsii lubbuun keenya sila waaqayyo bira turte lubbuun keenya dhuftee foon uffatte maal ragaa qabduun maali? Ishi lubbuun keessaa dhufte ati. Lubbuun dhalli namaa akka itti uumame seera uumamaa boqonnaa lubbuun keessaa dhufte siin jedhan lubbuun keessaa dhufte dhiisi waa'ee achirraa. Lubbuun keessaa dhufe kan kee. Ragaadhaan naaf dagaalaa. Ragaadhaan haala uumama namaa. Rakkoon qabaayee si gaafadhe naa deebisi. Lubbuun keessaa dhufte. Lubbuun koo kan dhufte harka waaqayyoo irraa ta'u malee. Lubbuun kee jalqaba ture moo ture? Namaa jalqaba keessiin uumama namaa harka waaqayyooti. Kan Yesuus harka waaqayyooti san si garsiisa qo'e obsi. Akka inni harka waaqayyooti. Ati jalqaba lubbuun kee jalqaba ture moo ture? Jalqaba ergan aladde bakka ani jalqaban turre. Lubbuun kee si gaafadhe foon utuu hin ta'in dura lubbuun kee jalqaba foon kee dura ture moo turre? Ergan aladdeetu. Lubbuun kee duran turre waaqayyo bira? Indee akeeka isaati nan uumame baay'ise. Akeeka waaqayyooti. Qoy waaqayyo dura lubbuu kee uumee of biraa hin qabu utuu foon kee sun hin uumamin. Namni jalqaba osoo hin uumamin dura waaqayyo biraa lubbuun isaa ture. Erga namni sun uumame waaqayyo biraa lubbuun isaatti galte kan jedhu jira macaafarra. Haalli uumama namaa hin jiru hojjetan anas rakkoon jiru hin jiru naan jennaan gaaffii biraa si dhiyeessa hin jiru. Dura osoo hin uumamne. Hin jiru macaafarra. Pilaanii waaqayyo keessa kan turte maalirreeti?
Akeeka waaqayyoo kee bira kanan ture uumamuun koo akeeka isaatii harka isaatiin nan uumame hafuura isaan natti baafamee. Maaliin filatamte ati jalqaba siin jedhe jalqaba kanatti filatamte Efesoon 4:1 kan jiru uumamuu samii fi dachii duratti waaqayyo biratti qulqulloota taanee filatamnee jedhe. Maaliin filatamte reessa immoo? Namni uumamumti namaayyuu uumama namaarraa uumama hundumarraa kan adda godhu namni waaqayyo waaqessu waaqayyo hojjechuuf isa si gaafadhe naa deebisi. Akkan siin jedhe. Luqisiin amma naa caqaste Efesooniin amma naa caqaste isa kanaan wal qabata isa nama siibsa. Efesoonis maaliin turte reen jedhati uumamuu samii fi dachii dura maaliin turte? Qaamaan turte? Samiif dachee dura ani hin turre. Kan ture sagalee waaqayyoo ture. Waaqayyo ture. Okko qaamaan hin turre miti jechi? Ani hin turre. Maaliin turtees filatere waaqayyo? Edda uumama kan hundumaa uumee xumuree kan namni uumame. Haalli namni itti uumame. Si gaafadha nama uumame jechuun bar kan inni harkaan xaxxafee uumes jecha hartaati. An kan si gaafadhe jalqaba samii fi dachii uumamuun duratti waaqayyo biratti qulqulloota taatanii kan filatamtan fooniin moo hafuuraanis hin jedhe. Okay, uumama lafaa fi samaayii kana duraa waaqayyo nama filatee yookaan waaqayyo biratti filatamee ture kan jedhu hin jiru. Elaa uumamumti namaayyuu erga laftiif samaayii kun uumamee uumama lafa kanarra jiru hundumayyuu calaqqee lafa kanarra hundumaa uumee biqiloota bineensota. Kan Efesoon irraa naa deebisi taatole kan Efesoon irraa deebisi eeggan jiru jetteeti inni Efesoon irraa ni kijibe Phaawulos. Phaawulos ni kijibe uumamuu samii fi dachii duratti qulqulloota taanee waaqayyo biratti filatamnee jedha. Ni sababa dhugaa isaati. Inni akeeka namaa akeeka waaqayyoo ture. Waaqayyo durumaan nama ofittaansee akeeka maaliin filateen jedhe waaqayyo maaliin isin filate foon keessanis isin filate moo hafuura keessanis isin filate moo maaliin isin filate dhagaafin ko. Maal seetu obboleessa koo haalli uumama namaa waaqayyo biratti iddoo olaanaa qaba. Uumama hundumarra hadda sababni namni yaada waaqayyoo keessa inni atamma jechaa deebisa. Maaliin filatamte waaqayyo waanuma hin jirre kana filate duwwaadhuma lafa moo yaadaan waaqayyo gaafa si filatu hafuura kee filate moo qaama kee filate moo hafuuraaf qaama kee walitti filate? Waaqayyoon anaan gaafa na filatu namummaa koo eenyummaa koo dadhabbinnati koo hundumaa beeketi. Keessattuu yaada akeeka isaa keessatti yaada isaa keessatti na filate. Of fakkeenya namaa fakkeenya waaqayyootiin gaafa uumamu fakkeenyaaf namni waaqayyoon fakkaata kan jedhamu fiizikaala isaa miti baay'isee. Bifa nuti qabnu kana ija keenya gurra keenya minaamne. Sanitti dhufna dhiisna ta'ee biraasanii. Saadaama waaqayyo kan inni filate kanuma isin hin jirre kana isin filate jechuudha. Kanuma amma wanni jedhamu siingar jedhamu kun hin jirredha. Goobanaa jedhamu hin jirredha isin jedheeruma filate waaqayyo lafa duwwaa. Kan inni filate isaaf hojjechuu isaaf jiraachuu fakkeenyaaf amala inni calaqqisiise biyya lafaa irratti fakkeenya gaafa fuudhatee sana kan inni filate isiniin kan filateen jedhe isiniin kan filate. Sana wal fagaatina daqiiqaa 5 akkas caalan jiru kudhan yoo baate. Ayye asuma jira abshir. Ayya tole. Ishi atamma akka amantutti lubbuun kee ergumaati garaa keessatti haatiif abbaan kee waa fertilization godhanitti booddeedha lubbuun kee uumame jettee amantaati. Okay, waaqayyo dura uume isiniin qabu jechuudha beeku jechuudha cal jedhee dhuma keessan fertilization haatiif abbaan kee gooteedha si dhuume jechuudha. Akkasii mee? Kan inni akeekee na uume garaa haadha koo keessatti nama akkamii akkan ta'u isaaf akkan ta'u filatee ofiisaati yaada isaa keessatti eenyu akkan ta'e inni hin beeka bareechee waaqayyo uumaadha waan ta'eef fedha isaati na uume. Koo erga isin garaa keessatti abbaan kee wal fuudhanii booddee erga jarri haajaa isaanii baatanii booddee waaqayyo lubbuu qo'e nama kanatti lubbuu haa godhee ganaa lubbuu barbaade lubbuu wayitti godhee jechuudha waaqayyo ergumaatiif abbaan kee wal quunnamtii godhanii booddee malee san dura waaqayyo yaaduma akkasii hin qabu jechuudha. Yaada akkasiin qabu wanti jedhamu hin jiru. Uumama waaqayyo jechaa jira kaa dura waaqayyo galaa irtaa biraazil. Situ jechaa jira ma yaada waaqayyo biratti jalqaba inumayyuu hin beekamu ani erguma naadhaaf abbaan koo wal bukkee gaani booddeedha waaqayyo lubbuuyyuu natti fidee naan jechaa harta barate. Ergumaatiif abbaan koo fertilization godhanii booddee dhiigaa fi erga foon xiqqoo taate booddeedha waaqayyo lubbuu sana fidee keessa kaa'e malee an sana durayyuu waaqayyo nan qabu jechaa hartaati. Akeeka isaa keessaa na qaba waaqayyo. Yeroo uumamuu koo dura akeeka isaa keessaa na qaba. Garuu namni immoo sa'aatiin sana dhiise. Ishi Yohaannis tokkorra kadhati fidde jalqaba sagalee turee jedhe.
Waa'ee sagalee haasaa jiraame. Tole ani waa'ee Yesuus Kiristoosiin haasa'e. Yesuus kan jedhamu erga dhalateeti miti. Kanaafuu Yesuus kan jedhamu erga dhalateeti. Meeti. Yesuus kan jedhamu yoomii kaasee ture? Dursa osoo hin dhalatin dura raajota meeqan dubbatamaa? Waa'een Isin isaa agarsiise eessatti dubbatan? waa'ee Yesuus Yohaannis dubbateera. Eessatti dubbatame Isaayaas toleen dubbateera. agarsiise. Ermiyaas dubbateera. Natti agarsiisi sa'aatiin qabu natti agarsiisi tokkuma keessaa. Eenyutu maqaa Yesuusiin dhahee dubbate mee agarsiisi. Yesuus kan jedhamu. Okay, Maatiyos keessa isiin fida. Dhalachuu Maatiyos Maatiyos raajiidha. boqonnaa tokko Maatiyos koo Yesuus Kiristoos erga dhalatee ol gara waaqaatti deeme booddee erga gara waaqaatti deeme booddee mee biyyoo baay'ate gara waggaa 70 naannoo sana caafame wangeellisa. Raajii naan jetta san raajii maali jenne? Kasi gaafadhani Yesuus Kiristoos biratti kan raajii dubbate. Yesuus erga deemeeti Maatiyos barreesse kana natti fiddaa ragaa dhette. Kan Yesuus Kiristoosiin duratti eenyutu raajii dubbate isin jedhan. Kootu mee waan tokko amma baay'ee saayinsii karaa babal'inaa waan biraa ibsuu keessa dursa waa'ee Yesuusin hubatteen alatti ibsuu hin dandeessu. Waa'ee Yesuus haasa'u jira. Waa'ee Yesuus haasa'u keessattuu amala Waaqayyoo ibsuu barbaadee taata. Miti garuu waa'ee Yesuus ibsuu waan barbaade waa'ee Yesuus ibsuu waan barbaade gabaabumatti. Yesuus kan jedhame edda dhufee garaa Maariyaam keessa buufatee yookaan dhufee dhalatee miti. Maqaa isaa Yesuus inni kan ergamaa Waaqayyoo dhufee dubbatee jedheetu Maatiyos nutti himesan. Anka si gaafataa jiru ergamaa Waaqayyoo dhufee dubbatee osoo hin taane san dura Yesuus Kiristoos bara isaa san duratti kan dubbatame kakuu moofaa keessatti hin jira namni Yesuus jedhamu. Waa'ee kakuu moofaa waa'ee kakuu haaraa adda jedheen kakuu moofaa jechuun kun erga samii fi dachiin uumame ilmi namaa dhufeeti miti Yesuus immoo san dura ture naan jechaa hartaati. Erga Yesuus samii fi dachiin uumamuu dura tureeti. Erga ilmi namaa uumame booddee kan kaa'amaa jiru kan dubbatamaa jiru maaliin jennaani kan dubbatamaa jiru waa'ee Yesuus amma fakkeenya Museen kakuu moofaa keessatti kan dubbate seerota 5 keessatti dhiyeenyadha. Ammoo Yesuus Kiristoos san dura iyyuu dachii samii tun uumameen ture naan jetti tole erga dura tureeti warri kun waa'ee isaa maaf hin dubbannee yoo jiraate agarsiisu jedha. Okay, Yesuus ko kan jedhame nama kan isuma sagalee ture santu nama ta'e nama gidduu buufatee innumti immoo waaqa tureedha miti reema macaafni keenya. Kanaafuu Yesuus kan jedhame yoo dhaabate malee jalqaba Yesuus kan jedhamu hin jiru jechuudha jalqaba kan jiru sagaleedha malee Yesuus hin baal nagari yellam. Yesuus kan jedhamu yeroo dhalate kan kennameef himi yookaan kan ergamaan Maariyaamitti raajee kenne. Galatoom. Galatoom. Kanaaf nama waa'ee kana akka ati naa jettuun barbaada. Sababni isaa waa'ee Yesuus ibsuu waan an dhufeefan. Yesuus jechuun erga foon kana uffatee isuma sagalee ture santu foon kana erga uffatee erga nama ta'ee Yesuus jedhama. Garuu inni maal ture? Waaqa ture. Waaquma tokkicha kanatu ergaa dhufee foon kana uffatee nama ta'e. Isa waaqa ture dhiisi. Malee ganaa namni biraa dhalate dibaati. Isa waa'ee ture dhiisi ture. Farhaan dargaggeessa ture jennaan dargaggeessa ture amma garuu jaarsadha bakka jaarsa no mibaalo. Farhaan leenca ture taanaan farhaan leencadha amma garuu leenca mitiidha. Ani kan dubbataa jiru waa'ee Yesuus isa waa'ee ture miti ka barbaadu nuti. Tureedha bakka aan lafa past tense no yaan lafa nagarno. Waan macaafni jedhutti amanuu dirqama. Lagni kun bishaaniin guutuu ture. Aniifata amma jallisnee waan barbaadetti. Jallisnee miti amma waa'ee Yesuus Kiristoos isa amma irra jiru haasofna malee waa'ee darbee dhiisi. Waa'ee darbee naasofna. Waa'ee amma Yesuus Kiristoos. Waa'ee Yesuus amma irra jiru mooyi. Durbee Maariyaam irraa ni dhalate eenyudhaas hin jedhan. Sagalee ture. Sagaleen sun dhufee foon uffatee nama gidduu buufatee erga dhufee foon uffatee sagaleen sun nama gidduu buufatee nama guutuu ta'ee maqaan namaa itti mogga'e inni salphinni namummaa isaa fudhateef iyyuu waa'ee kiyyaaf kee itti samani dhiisi rakkoon qabu isa bira dabarra. Nama wajjin haasa'uudhaan namummaa fudhatee waaqayyo wajjin haasa'uudhaan ulfina waaqayyummaa isaa fudhatee nama waaqa walitti araarsan jedhu Phexros keessa jira. Phexros sirriitti dubbate waa'ee kana. Kana jechuun Yesuus erga foon namummaa uffate waaqumti guutuun uumama nama kanaa ta'e uumama lafaaf samaayii kanaa ta'e uumamaa ta'e erga foon uffatee nama wajjin haasa'uu dhufee maqaa namummaa salphina guddaa kana fudhate malee isumatu sagalee ture isumatu waaqa ture rabbiin waaqni biraa akka hin jirre guutummaan guutuutti hafuurri isa keessa jiru immoo addaan bahu foonii fi hafuura fi inni tokkodha jechuudha fakkeenyaaf nuti. Yeroon qabu inshaallah ustaadha wajjin itti fuftaa gaaffii dhumaa si gaafadha. Yesuus Kiristoos yeroo lafarra jiru waaqa moo nama ture? Yeroo lafa kanarra deddeebi'aa ture
ulfinuma waaqummaa isaatiin deddeebi'aa ture. Ulfina waaqummaa isaa hin buune eenyuyyuu ulfina waaqummaa isaatti hin buune. Inni jedhee dubbatee. Nama moo waaqa ture Yesuus Kiristoos lafa kanarra naa deddeebi'aa ture. Gaafa dhufu gaafa foon uffate sana foon inni uffate sun foon namummaa nama guutuu ta'ee waaqa guutuu ta'ee dhufu. Ilaa adda naan baastu isa kana. Yesuus Kiristoos yaani nama si waaqa dhasi naa lafarra jiru jechuudha. Gaggabaabsi. Ulfina waaqummaa isaatti bu'uu hin dandeessu. Sababni isaa Filiphosiyoos boqonnaa lama lakkoofsa shanii kaasee. Filiphosiyoos boqonnaa lama lakkoofsa shanii kaasee. Waaqa simiti kalaas dubbii gabaabsi filiis hin gabu. Sa'aatiin qabu. Nan beeka luqqisii nan beeka akkasiin jedhe Yesuus yeroo lafarra jiru foon guutus nama guutus jettee amantaa miire waaqummaa qaba si namummaas qaba jettee. Foon guutuu uffatee dhufee nama fakkaatee dhufuunsaa maaliif akka ta'e beektus walaaltus inni foon uffatee. Maalan jedhe maan jenne tole siin jechaa jira tole siin jedhe maa tokko jechaa hin jiru akkan jedhe nama guutuudhas waaqa guutuudha jettee amantaa miti siin jedhe. Yeroo foon uffatee dhufe sana gaa nama guutuu ta'ee nuu dhufe garuu eenyudha dhaheen. Waaqayyoon isuma nama guutuudha moo waaqa guutuudha siin jedhe tokko kee afran dhuka yookiin nama guutuu waaqa guutuu yookiin nama guutuu yookiin waaqa guutuu jedhe tokko kee afran. Lamaan isaa gaafa foon waaqa guutuus nama guutuudha jechuudha mee. Nama guutuudha garuu osoo cubbuu hin hojjetiin osoo waan tokkotti hin bu'iniin amala namni qabu waan baay'ee amala baay'ee osoo hin fudhatin qullummaa isaatiin lafa kanarraa kan godaanidha. Erga waaqatti ol ba'e amala namummaa sana dhiiseera. Inni salphina namummaa isaa sana asumatti gatee deemen. Malee waaqa birannaa deemu hin qabu jechuudha. Baay'ee salphinni osoo akka nama osoo hubanne salphinni waaqa nama gabaabsi rakkoo hin qabu. Salphina namummaa isaa asuma dhiisee deeme malee fudhatee hin deemne mee? Fudhatee hin deemu. Asumatti ishee gate lafuma kanarratti ishee gate. Baay'ee tole rakkoo hin qabu. Namoo salphina namummaa isaa lafarratti gatee galee yeroo lafa ture salphummaa isaa kanaa waaqa isaa kadhataa ture miti. Yaa waaqa koo jedhee kadhataa ture miti. Yeroo salphummaan salphoo ta'ee jiru sana namummaa isaa salphoo sana yeroo qabatee jiru yaa waaqa koo jedhee kadhataa ture miti lafarratti. Akkasii tole erga salphummaa isaa kana salphummaa qaama isaa kana erga gatee gale waaqa keessa taa'ee maaliif waaqa koo jedha? Waaqa keessa taa'ee waaqa koo jedha osoo hin taane Yesuusii gaafa nama guutuu ta'ee dhufe siin jedhu kana foon namummaa uffatee nama jechuun baay'ee nama dogongortuu uumama kamirrayyuu cubbuu kan hojjete nama salphina kana guutuu fudhatee dhufee nama wajjin gaafa haasa'e. Akkasii gaafadhe maaliif qofa naa deebisatti hin dheeressiin ite erga qaama isa salphoo sanaan jettee nuti salphoodhaan jennuun situ jedha qaama isa salphoo sanaan jettee akkaataa itti kan ibsa isa gatee deemu taate waaqa keessa yeroo deemu immoo qaamni isaa salphoon sun bira hin jiru waaqummaa isaa qofatu wajjin jira waaqa koo jedhee maaliif waaqa waamaa siin jedheen. Okay gaariidha. Ergamni Yesuus dhufe mataansaa ulfina waaqummaa isaa barsiisuu. Karaa jireenyaa barsiisuu. Ergama isaa bitee deeme bara. Gaasii deebisaan jira baay'ee. Karaa jireenyaa ta'ee dhufuusaa eenyummaa isaa guutummaan guutuutti calaqqisiisedha kan inni deemu. Dorgomee mo'ate waaqummaa isaatiin biyya lafaa mo'iti kan inni deemu. Namni isatti amane har'allee biyya lafaa mo'uu danda'a jechuudha gabaabumatti. Gidduudhaan. Siingar waa deebisaan jirtu. Deebiseera baay'ee laa. Kan inni barsiise kan inni kadhatee. Abu Muaz. Naam Ustaz, salaam alaikum. Deemeera. Guyyaa ramu wa alaikum salaam wa rahmatullah. Naafoo siisin. Teessanuma sanitti godha deebisan teessana guyyaa sani. Guyyaa san jennee bari mubaarak guyyaa san irratti namicha ta'e jennaan guyyaa san irratti wanna jennee mucayyootti illee hima mucayyooni